Januwaarii 18 baatii tokko 2026 jechuudha. Guyyaa har'aa sharafoota maallaqaa kanneen akka biyyoota Ameerikaa dolaarii fi Awustiraaliyaa dolaar akkasumallee Kanaadaa dolaarii fi Suudii kiroon, Dubaay diraamii fi Saawudii riyaalii, Joordaan diinaar, Baareen diinaar akkasuma Oomaan riyaalii fi Kaatar riyaalii fi Israa'el shiqil karaa gabaa gurraachaa akkasuma karaa daldala Itoophiyaa karaa lamaanii isinii qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo kana galumaatti na caqasaa dhaggeeffadha. Laayik gochuun na jajjabeessaa. Warreen maatiin hin taane maatiin haa ta'aa. Mana kanatti dabalama. Sabiskiraayibii godhaa. Yaada qabdan immoo komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Garuu nagaa hin gaafannee nagaa hin dagannee harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota. Ani nagaa kootii galata waaqayyoo nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdii amantiin qabaa. Gamanumaanii oolmaa sharafa guyyaa irraatti wal wajjin hin dabarraa. Gamanumaanii oolmaa sharafa guyyaa irratti dabarra. Garuu dammoo guyyaa kaleessaan isinii qabadhee dhufe asumaan jechuudha. Akka hubattaniif jechuudha isinitti hime. Maaliifi sharafamaa ooleetu galgala akkatti oole galgalan dhagaa wanta ta'eef kaleessinii gadhiisuuf immoo hin qaqqabne jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu chaayinaa yeewaan irraan isinii kaa chaayinaa yeewaaniin tokko 21 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraacha akkasuma karaa daldala Itoophiyaa immoo 21.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo turkii liriyeedha. Turkiin liireen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.29 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo paawusterningiidha. Paawusterningiin tokko karaa gabaa gurraachaa 253.76 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawusterningii tokko 198.18 oolee jira. Inni itti aanu immoo Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 236.18 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 134.98 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaa doolaarri tokko gabaa gurraachaatiin 189.53 oolee jira. Akkasuma karaa baankii immoo 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 136.23 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 128.73 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu yuuroodha. Yuuroo tokko karaa gabaa gurraachaatiin 209.90 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.57 oolee jira. Inni itti aanu yemen yaarii karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma suudiidha. Suudiin kirooniin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.17 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 617.91 oolee jira. Inni itti aanu karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraami. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.63 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Dubaay diraamni tokko 41.21 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Saawud Arabiyaadha.
Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 50.72 oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii ammoo 40.40 oolee jira jechuudha karaa baankii. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 267.57 oolee jira. Inni itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.84 oolee jira. Inni itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 493.92 oolee jira. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.84 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqiliin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 59.67 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.87 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan hoobbiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.31 oolee jira guyyaa har'aa. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Haganumatti toora na dhaggeeffattan guddaa galatoomaa. Yaada qabdan komentii jala naaf kaa'aa. Viidiyoo kana laayikii na godhaa. Warra maatiin aan taane maatiin aan ta'a. Viidiyoon koo har'aa kanumaan xumuraa. Waan dhaggeeffattaniif immoo guddaa galatoomaa. Shaloom, guyyaa gaarii.